Galatoma wala galatoma welcome bagan garu YouTube channel iftani namoni an harada freshida wajje besuda fito ko demele majadama welcome bagan gan iftani duga garu channel iftani itbi garu ratti wan beek no wal beeksimna wan tokko beeka wan tokko benni mo tokko beeku kanafi fakkeenya fani waan beeku keessa wanti nama barsiisuu barbaadu maayini namoonni YouTube irra hojjetan masaafa yookaan barreeffama kitaaba yaadannoo qabaachuun gaariidha. Imeelii yaadannoodhaan qabattu paaswordiis yaadannootti barreeffatu sammuutti qabuun cimaadha. Yeroo hundamu yaadannoo nama bira hin jiru. Yaadannoo yeroo hunda nama bira hin jiru. Kanaaf maal goona akka yaadannootti qabannu maastawashaatti jechuudha kan fayyadu maaltu jira appii bareedaa isa jira jechuudha. Kun appiin kun baay'ee bareedudha. Keep note jettila. Appiitti kana sirriitti ilaalaa. Appiitiin kun maqaan isii kana laali. Keep note. Keep note kun baay'ee gaariidha. Kootti marsin isii kana buufatanii asirratti yaadannoo baay'ee qabachuu danda'ama jechuudha. Waanuma beeknu irraa waan tokko itti himnaafi. Ani asirratti qabadha. Maal fayyina asirratti qabadha jettani? Keep note kana bannee ilaalla ammoo wajjin. Keep note kun argitanii? Keep note kun baay'ee faayidaa qabdi. Mee waan irratti qabadhu isin agarsiisa yaadannoo koo. Waan baay'ee ajaa'iba jechuudha. Keep note kun baay'ee waan ajaa'ibaati. Ilaama fakkeenya nan bana ilaama. Banee raamtee wanti fakkeenyaaf yaadannoo baay'ee tokkoffaa liinkii koo asirratti hanqaadha. Liinkiin koo asirra jira. Kunoo liinkii YouTube kootii asirra hanqaadha. Fakkeenyaaf liinkii kana ilaalaa. Liinkii YouTube kootii jira jettanii. Liinkii koo asirra hanqaadha jechuudha. Asirratti barreeffadha. Liinkii koo qofaa miti. Fakkeenyaaf muuxannoon qaburraa liinkii koo saala kanaan iskaanii godheera jechuudha. Iskaan godhee kaadheera. Isas fidee haala kanaan fidee as keessa kaadha jechuudha. Liinkiin akka QR koodii as lafa kaadheera liinkii koo kutee. Kunis baay'ee fayyada jechuudha. Faayidaa appii kanaatti kaala. Appiitti himmaati jechuudha. Appii Keep Note isheettu kana. Appii Keep Note faayidaan isii baay'eedha. Tokkoffaa fakkeenyaaf kana fayyada irra kaadha. Mine description irratti waan barreessu waan YouTube irratti barreessu fakkeenyaaf ilaalu. Asirratti barreessee qaba. Amma gideen YouTube tokko baasuu dee garuu YouTube akkuma nama beekamaa ittiin dubbataa jira. Galatooma agaruu YouTube dhufuu keessaniif rakkoo hawaasa keenya hir'isuudhaaf jedhee kanallee barreessee as kaadheen qabachuudha. Description irratti kan himu fuudhees maan akkana godheen kooppii godhee kaa'achuudha. Gideen kooppii godhumoo akkas godheen hin qaba. Kanan godhamti sadaa kooppii gochuudhaan wallaaluun jiru. Inni akka godhetan akka godhee akkana godhee asirraa fuudheen achi dabarsaa jechuudha. Selektorii godhaa akka eessatti geessee dabarsa jechuudha. Gara waan hin barbaadetti geessee dabarsa jechuudha. Kan biraa maal fa'iin irratti fayyadamaa? Qabxii baay'een asirra kaadha fakkeenyaaf. Qabxii gaafa guyyaa 23 keessatti sa'aatii 361 qabaa, maatii 545 qabaa. Kana fayyina asirra kaadha jechuudha. Keep Note kan irratti barreessa. Amma maatiin koo 551 galeera. Sa'aatii ilaallee viiyuun qannasuu danda'a. Guyyaan immoo 29 asirratti qabadha jechuudha. Kana fayyina fayyada jechuudha. Keep Note irratti qabatama. Kan biraa immoo kan baay'ee natti tolu imeeliidha jechuudha. Paaswordii imeelii asirraan qabala. Fakkeenyaaf bana qaawwa kaayiti bani baricha laa akkana godhi. Fidii kottus. Footoo illee asin kaadha jechuudha. Al tokko kottu al tokko.
Barritti bani. Barri bani yuran. Tilate bishaan kana sitti kenna. Gidee lama deebiini kana sitti kenna. Abboon nama naa buusee no. Ani itti qaawwan banamti. Tika bi gabricha mas. Ashi kana fakkaata jira kana nootiin kun faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Faayidaa baay'ee qaba. Tokko kana tokko immoo ufuma tarkisatti rakkoon qabu. Eeshi. Faayidaan appii kanaa kun linkii akka jiru hunduma isaa. Linkii YouTube keessanii viidiyoo irratti post gootanii gadhiisan hundi isaa linkii isaa irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Asirratti yaadannoo qabdu. Kun immoo appiin kuni yoo delete gootee mobaayilii kan biraatti gaddarste illee emailiidhaan qabamee jira jechuudha. Humna irra dhaawamee jiru gaggaa. Fakkeenyaaf kun baay'ee nama waan bareedu ala namni yaadatu waan akkasii kana namni jirri waan akkasii namatti manusi kun waan keessatti nama beeku. Lafa fakkeenyaaf teekinooloojii guddina Dr. Ustaaz Raayyaa waan adda kun maa inni taagiidha. Taagii irratti kan inni YouTube gidee gadhiisu. Asirraan kaasa jechuudha. Asirratti barreeffadhee qaba. Ala YouTube akkuma nama baay'ee beekaa cimaatti sitti maal jirana rikoodii fufunaa godhaati. Taagii jechuudha kun. Taagii irratti gadhiinu keywords asirratti kaa'atu jechuudha. Keywords taagii descriptions asirra kaa'atama jechuudha. Asirraa fudhamee achirratti dabartama kan daganaa barreessanii lafa keessa ture yeroo boqonnaa yeroo irafti. Kanas linkii hundumaayyuu. Kanaaf isii kana jechuun yaadannoo itti qabattu jechuudha. Eeshi amma immoo kokko kana eeshi tokko immoo kun akka jiru linkiidha. Yaadannoo amma akkaataatti yaadannoo qabannoo barbaanne akka goona kun lama. Akkaataa jennee kaane yaadannoo itti qabannu jechuun jechuudha. Yaadannoo itti qabannu ni lafa keenyaaf itti qabannu akka jennee moo lafa keenyee akkaataa yaadannoo itti qabannu ala jennu kanuma akkana godhe ramti akkuma goone keessaa baana jechuudha. Kanaaf faayidaan appii kana baay'ee isa himamee dhumuuti. Appiitti kana fayyadama ammoo buufachuu jechuudha. Appiin kun appii cimaa miti garuu maasታወሻን immoo nama YouTube hojjetu baay'ee barbaachifte jechuudha. Yaadannootti kana qabachuun gaariidha. Yaadannoo kana yoo qabanne yaadannoo keessaa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf galatoomaa yaadannootti kana kan isinitti boore waanumaan keessa darbee kan biraa yaadannoo yaa walii hirmaachuudha amma ija keenya jechuudha. YouTubein ittiin waa baranna addunyaa wal nu qixxeessa YouTube kanaan. YouTubein bu'aa baay'ee qaba. Baay'ee galatoomaa warri YouTube koo sirriitti na hordofaa jirtanis baay'ee galatoomaa na jiraadha.